السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله هنگا كوت نگيني كي هنجا الله هن كبجادا بخيرتن مرس نگو اگا دعوتتن كيا فيديو را كان كيساتي وني نسم برسيسو حالا مسيجي مسنجرا دا يرو تقوتي اوفرا دليتي گوچو دندسنين نسم برسيس tokko tokkoon osoo hin taane jechuudha tokko tokkoon miseejii miseenjaraadhaa ofirraa haquun baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha maaliif yoo jettan kan waggaa meeqaan dura namaan itti walii barreessaa turtantu jira jechuudha isin eegale miseejii miseenjaraa kun akkasumatti ta'a jechuudha kanaafuu tokko tokko namni dileetti ofirraa godhee waan hin dandeenyeefu akkasumatti itti dhiisa jechuudha isin eegale garuu har'aan tana haala yeroo tokkoon ofirraa balleessuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya warroonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jecha barumsa dabalataan argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagatinadha. Yeroo subscribe gootan viidiyoon asirratti gallakkifnu yeroo yeroodhaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti warraachi booda all kajetura kayyadhaadha. Barumsa garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadhaaf viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan channel keenyaadhaa immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan jajjabeessuun dagatinadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaa sanin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya miseejii miseenjaraadhaa al tokkoon yeroo tokkotti ofirraa dileetti gochuudhaaf appilikeeshinii isin barbaachisaa appilikeeshinii sanis pilaastoorii keessaa kan argattanii pilaastoorii keessan inni galtanii bakka sartii kanarratti jechuudha conversation dileetti itti ni barreessanii inni kun osoo kana jechuudha asamma feesbuukii fakkaatu eksii ofirraa qabu kana jechuudha egaa nan buufadhe waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu yeroo daawuloodii godhatan oopin irratti kiliikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida hanganne achi booda login with facebook jedhaman kiliikni gootanii achi booda obsaan eeggattu achi booda haala kanaan mobile number or email address ka jiru kanarratti emailii keessan yookiin lakkoofsa facebook keessaniin banattan ni guuttanii bakka paaspoortii jiru kanarratti immoo paaspoortii facebook keessaniin ni guuttan jechuudha seenuudhaaf jechuudha isinii gala okay anam kiyyatti haa guutu okay yeroo haala kanaan itti guutan jechuudha looginii kilik gootu achi booda haala kanaan isin gasha hanga kun dhumuni eeggatan jechuudha manni akkira ga'u jechuudha isinii gala egaa achi booda haala kanaan isinii fida akkuma asirratti margaa jirtan jechuudha yoo barbaadan raayitii tokko tokkoon guutan jechuudha yoo immoo al tokkoon guutuu barbaadan jechuudha asirratti jechuudha sanduuqa ishii matarraa sana kilikitti gootaniiti yeroo tokkoon raayitii 20 irratti isinii godha jechuudha isinii gala yeroo tokkotti 20 jechuudha kan balleessuu danda'u miseejii 20 jechuudha isinii galee haala kanaan achi booda gadarratti jechuudha delete conversation kan jedhamu jirti irratti kiliikni gootanii achi booda haala kanaan ilaana isinii fida jechuudha ilaanni kun hanga dhumu ni eeggatan jechuudha isinii galee ilaana kanaan hamma x isinii fidu ni eeggatan hanganni fitee inni sekoondii 30 yomkin ishiini tan obsaan eeggachuu qabdan jechuudha kunoo x matarratti fidee jira kilik gootan jechuudha egaa kunoo akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha kan warroota amma kunoo habbaa diddamsan kan amma asirratti saalekti goonee dileetira keenyisan jechuudha balleessee jira jechuudha isinii gala ammallee bakka jiru kana kilikni gootanii ammallee akkasumatti itti guuttan jechuudha isinii galu jiraame raayitii ishii matarraa kilik itti gootu achi booda delete conversation kan jedhamu dhottu malleedha ammallee kun ilaan hanganni isiniif fitu ni eeggatan jechuudha dirqama kuni sekoondii 30 ishiini sekoondii 30 kana obsuu qabdan jechuudha yan kun sekoondii 30 hin guutta jechuudha egaa daawwattootaan kiyyaa kunoo amma akkuma asirratti agartan kunoo hundumaa qulqulleessinee jirra jechuudha isinii galee ofirraa balleessinee haala kanaan yeroo tokkoon ofirraa balleessinee jirra jechuudha isinilleen haalumaan amma isinitti agarsiise kanaan jechuudha salphumatti miseejii miseenjara keessanirra jiru yeroo tokkoon ofirraa reemuuf gochuu yookiin ofirraa balleessuu dandeessan jechuudha kan waggaa meeqaan dura namaan walii barreessaa turtan hunda jechuudha egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa viidiyoo kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gochuu hin dagatinaadha
egaa waan kana nama baay'atuun yeroo dheeraadhaaf barbaadaa ture jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan biraan gahuun dagatinaadha. Barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.